Bultii namaa kan deegu obboleettii obboleessa moo hiriyaadha. As keessatti wantoonni nuti ilaaltu bultii namaa eenyutu deega? Si'i moo ana? As keessatti wantoonni nuti ilaaluu qabnu bultii maaltu deegadha? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessa isin jecha. Viidiyoo kana kuma seente laayikii tuqe. Koomantii barreesse. Sheer godhe. Rooni sheerii bira geettiin jechuudha. Bultii namaa obboleessa moo obboleettii moo haadha moo abbaa moo ollaadha moo hiriyaadha? Bultii namaa eenyutu deega? Wantoota kanarraa wantoota qabatamataan dhibbumaan dhibbatti wantoota ofii kiyyaa beeku jireenya ilma namaa ka deegantu hedduutu jira. Gaafa tokko akka tasaa taane hiriyaa akkuma manuma idduma deddeemnutti wala gara hiriyaa waliin taane. Gaaf seenaa isii himattu seenaa dheeraadha. Bultii ilmi namaa kan deegu obboleettiif obboleettillee jireenya namaa diddi. Seenaan kun immoo seenaa dheeraadha. Seenaa kana keessatti dubartii tanaa walitti dhufeenya eegalle. Yeroo walitti dhufeenya eegalu hiriyaa ta'uu eegalle. Garaa walitti machuu eegalle. Gaafa kana keessatti seenaa isii naaf qoode. Yeroo kana keessatti seenaa isii akkas jedha. Abbaa manaa qabdi. Ijoollee 3 qabdi dubara. Ijoollee 3 kana isii yeroo duraati barsiistu utoo turtu biyya keessatti gaaf kana hojiis odeeffannoo jiraa miti biyya keenya keessatti uf jijjiiru mallan jireenyi duraanii suni xiqqoo mallan isaanii warroota barsiistotaati gadi bu'aadha. Kaatee imalli isii gara biyya Arabaa ta'e. Yeroo kana keessatti maaltu isii mudate maaltu sirra ga'e kan jedhu taata. Obboleettii xiqqoo qabdi. Obboleettii xiqqoo qabdi. Abbaan manaa isii sun ijoollee 3 san kunuunsee guddise. Akkasumatti si eegee akkasumatti si illee jireenya ofii maaliif yaabaatti waan tokko godhachuuf. Gaafa kana keessatti maaltu dhufa? Haadhaaf ilmullee ka gargar baasu jira. Obboleettiin isii kuni obboleettiin xiqqoon isii kun isiin itti bilbilte yeroo hundumaa yeroo warri isii dubbiftu obboleettii xiqqootti bilbilte. Obboleettii xiqqootti gaafa bilbiltu maatii isii qeeree wayiitu jira na fakkaata. Akkasiin jettutti. Mistirri hin ba'amu garuu anaaf qooddu isiniif qooduu hin danda'u mistiraan anaa. Wantoonni akkanaa kun hedduutu jira dhokattee jechuudha. Akkoo qabdi. Akkoo sanillee achumatti dubbifti. Gaafa kana keessatti obboleettiin isii tuni isii mistira waliin haasa'antu jira. Mistira waliin haasa'an kun abbaa fi haati isiin beektu. Waan isin ajaa'ibu. Obboleettillee nama diidi. Haadhaaf abballee ilmuuf haadhas gargar baafti. Yeroo kana keessatti mucaan kun yeroo haasoftu sagalee ol kaaftee haasofsiiste bilbilisi spiikar irra geette. Seenaa baay'ee garaa nama nyaattu. Wantoota mistiraan isiin asii achitti bilbilaan haasoftu hunda akka isii dabalatee abbaa fi haadha isii dabalatee obboleessa dabalatee hunda dhagaa. Isiin dhimma kana maaliif goote? As keessatti hubadhaa. Dhimma kana sababa intala kanaa fi maatii isii kan intala kana abbaa fi haadha kana wal lolchisiisuuf. Ergasii sagalee warraa dhageette. Gaafa sagalee warraa dhageettu kan keessatti bilbila cufatte. Bilbila cufattee abbaan balaa buusee haatillee akkolleen jechuudha. Balaa buusan. Dhugaa barii. Addunyaan kun yeroo ammaa kana diigama malee ijaarsa hin jiru. Dubbiin balaa taate. Abbaa manaa isii geette. Abbaa manaa isii gaafa geette dubbiin ni hammaatte. Obboleessa tokkicha biyya Ameerikaa keessa qabdi. Akka jirraa ta'e. Gocha isii raawwatte obboleettiin kun raawwatte kan obboleessan daddaftee geette. Maaliif? Abbaa fi haadha kiyya wal na dhabsiisuuf deemti ati naa dhaqe. Kuni mucaan kuni sirriidha namni obboleettii ofiitti mistira hin haasa'a. Anis ta'e sis ta'e obboleettii ofiitti obboleessatti ni haasa'a. Taatee gochi isin goote kun
waan hamaadha. Ilmoo abbaa faadhaan addaan baaftee of qofa jaalachiisu jechuudha. Isinii galee isa alagaa inni alagaa immoo kana caalaa si godha. Inni alagaa waan hin beekne hiriyaa ta'e taatee gachiibsee albeensi gala. Yeroo amma nama amanuun hin jiru. Gaafa kana maatiin dubbiin balaa taatee abbaan manaa isiin dhageessin barbaaduu gassedee isaa ga'e. Ilaa dubbii ijoollee kanaa asitti ilaala. Kanatu amma nama addaan baasaa jira. Kanatu amma nama diigaa jira. Gaaf kana keessaan barbaadu anisiyyuu. Ijoolleen haadha keenya barbaanna. Nu hagaltuu gaafa jedhan ani barbaadu haadha keessan. Ana takkii haadha teessan marata. Dubbiin balaa taate eessa jirti isin biyya Arabaa jirti. Dubbii kana namni yeroo ammaa kana keessatti wallahi billahi ijaarsa gonkumaan beeku. Abadan diigaa malee. Dubbiin balaa kan taate obboleettiin keenya kuni waa'ee kanarraa wanna kana immoo qaata vidoo jedhu jettee natti himtee bakka sirriitti ammoo walitti dhiyaachuu eegalee gaaf kana dubbiin bakka guddaa geettee ergasii sababa rabbiin waa sababa isin hagalu sababa obboleessi biyya Ameerikaa jiru san wanti balaa guddaaf deemtu sun rabbiin qabbaneesse. Maaliif ree ilmi namaa kuni wallahi billahi abbaa fedhee maantaan si diiga malee sin ijaaru yeroo amma keessatti. Wallahi lasiim sin ijaaru. Gaaf kaani sababa obboleessa sanii maatii walitti deebi'ee abbaan manaa isii sunis kan hin barbaadu sin barbaadu jedhee waa isin barbaadu gasedhee sababa isa rabbiin godhe haadha manaa isaa kana gadhiisuu dhiise jechuudha. Ka'umsi kun ilaa mistira keessan keessattuu mistira kee kalas keessa keetti qabadhu. Eraa barbaadde abbaa manaa keetti haasa'i. Abbaa manaa ofii jechuun baasessan himu. Abbaa manaa keeti. Kanaaf jechuudha obboleen kiyya mistira namatti hin himatiin. Mistira obboleettiitti hin himatiin. Mistira hiriyaatti hin himatiin. Mistira hiriyaa qabatte kunkuma keessattuu hiriyaa. Ila obboleettiin akkana nama godhaa jirti. Obboleettiin bultii namaa diigaa jirti. Mistira keessan namatti hin himina. Hamma fedhe maantaan keessa keetti qabadhu. Yeroo amma bubbee hin beektan miti. Dubbii amma bubbeedha jechuudha. Maaliif ree? Dubbiin amma maaliif bubbee taate? Namni yeroo amma waa qabachuu hin danda'u. Akka dhuufutti bakka qabachuu hin danda'u. Dhuguma isiniin jedha. Kanaaf bultii namaa ka diigaa jiru ilma namaati. Ati gaaf abbaa manaa kee tokko waan namni alaas hin jedhu dhageetti bultii kee akka diidi beeke. Ni diigama maaliif ree? Waan namni siin jedhu dhageetta. Eebaluu akkasii, eebaluu akka, eebaluu jinni, eebaluu jaanka gaafa keessa seente jireenya kee hundumatu diigama jechuudha. Gaafa kanatti kophaa kee bootta. Gaafa kophaa kee boottu keessatti immoo wanni dhufu hin jiru. Ilaa kan darbee jira waan ta'eef. Akkam goota. Eessa fidda? Eessaa fidda isa kutisan? Tare fakkeenyaaf bishaan haa fudhannu. Bishaan tokko guutee dhufu. Bishaanumti kamuu laga guutee yeroo waa fuudhu hin taraan jechuudha. Yeroo kana keessatti lagni sun hin taraan hin deebisu. Dhiirri sergaa baatee bakka biraa hoo seente tarte. Kalas dubartii biraa harka ugalte tarte jechuudha. Nama diigummoo kan fidu hama kana kan fidu sheexaan se'a. Bar lafallee ka'ee namni waa sababa lafallee ka'ee akka tasaa biraan jedhe gara dhugaattis jijjiira. Qilleensi seenu. Innaan qilleensi seenu keessatti ati yeroo kamuyyuu yaadni kee waan namni siin jedhe sammataa kee keessatti galchita. Ebaloo kana naan jettee miti dubbiin kun dhugaadha jetta. Ofii hoo hin beektu. Qabatamaan waan san hin beektu. Garuu waan namni sitti himeef immoo kalaasatti yeroo hundumaa
yaanni kee galgalis ganamnis waa'ee sanatti. Maaliif akkas ta'e? Maali? Wanni akkas ta'uu qabu? Hin dogonkorina. Hin dogonkorin. Ati hin dogonkorin. Gaafa dogonkortee gaafa harka keetii kufu akka hin deebine beeki. Kufe cabe taanaan hin deebi'u. Erga cabe burcuqqoon cabdee takka fakkeenyaaf walitti deebi'uu hin dandeettu. Akkas abbaa manaa jechuun burcuqqoo cabdu. Burcuqqoo san immoo akka hin cabne kan eeggatuu qabu si'i. Dubartiidha. Burcuqqoo cabde kana burcuqqoo akka itti naxaayiftu kana eeggatuu qabdu dubartiidha. Ofis eegdee isas eeguu qabdu. Namarraa immoo dhibbatti ijoollee shamarranii fagaadha. Maaliif ree? Yeroon ammaa diigamaadha. Yeroon ammaa sheexaani bakka waan san godhi sin jedha. Irraan deebi'ini yeroo hundumaa jechuudha. Kana gochuuf immoo nuti kana akka kun nu muudanne gochuuf namarraa fagaachuu, baqaati, firii taatee jiraachuu, kophaa kee jiraachuu. Abadan akkana bar akkasii kan akkana jettee natti miti. Akka amma hiriyaa qabaatte hiriyaan teessuun sifattaanuuf yeroo nama piraankiis gochuu karaa adda addaan sitti dhufti. Kan ammoo ati kan godhuu qabdu dubbii daftee hin fudhatin, dubbii namaan amanii ofii kee qofa qofaaf amani ilmoo kee abbaa manaa kee. Yeroo namni amma fakkeenyaaf hin jiraa bakka uummata ta'e tokko jechuun bakka adda addaa deemanii ta'anii yeroo gubuu kennaaf ollaa deemtee yeroo kee yoo gubte hiriyaatee bira deemtee yeroo kee yoo gubte kun sirrii miti. Jireenyi kee guba. Jireenyi kee guutuma gubachuudha. Dhugumaan dhibbatti. Waa hamachuu, waa odeessuu, waa maal jechuun jireenya keenya guba. Yeroo ammaa bultii ilmoota namaa kan tiigan kan jaalate haadhaaf abbaas kan jettu seenaa ilma namaati. Fi sheexaana. Sheexaaniif ilmi namaa hojjennu sheexaanni waan kana hin godhaa yoo jette. Ani ofii kootu waan isin ajaa'ibu. Taasifeen ture. Akkamitti yoo jettan sheexaanni badaadha. Gaaf tokko kophaa gaaf tokko iyyuu miti. Yeroo deddeebi'eetiin qooma kiyya waan dhufeen namaatiin kana walitti haasa'ee ture. Wanti sun immoo waan san hin godhaa jedhee yaadee ture. Fakkeenyaaf hin dubbadhaa waan san hin gaafadhaa. Tarii wanni waa uumamaan lolli wayii uumama kan jedhu keessa keeyyatti dhufe. Akkasuma gaafa tokko mucaan xiqqaan kun jechuudha. Guyyaa lama moo sadii deddeebi'ee dubbate. Akkam jedhee dubbate ollaan keenya kun har'aa ollaan keenya kun abbaa kiyyaa wal lolaa. Bakka inaasaa waan kana keessatti hin taasife. Amma akka sheexaanni harkisu. Gaafsan irraa mucaan sun haasa guyyaa lama sadii hin taasife. Guyyaa lama sadii keessatti jarri wal lolaan. Ollaan wal lole. Maaliif anis akkasuma mootuyyuu waan san deddeebi'ee haasa'e kophaa kiyya gaafsan dubartii kanaan wal dhabe. Maaliif yeroo kana malee kasii katabdee yeroo kana sheexaana lan jira dubbadhu si gosa. Diigaa seen immoo diigi jedha. As keessatti taasifaa sheexaan itti mootu. Sheexaan waan san itti cimsa malee irraa san deebisu yoo ta'u ibannaan qaban yoo irratti irraan deemni yoo ta'u imaanii onniitiin qaban. Kanaaf waan kana namarraa of eegaa. Bileessi namarraa hundi keessanuu namatti garaa himateen abadan. Maaliif hojjettanii yeroon ka garaa himatanii miti. Yeroon ka kophaa jiraatanii yeroon ka nama wajji jiraatanii miti. Oromoon maal jette wallaalaaf garaa weetiifuu heexootti dhuganii jette.
Kanaaf nuti immoo wanta nuun taane wanta ila haasaa keenya keessatti isinitti dheeresseen jira. Guyyaa lama akkas sagalee dheeraan waraabe maal isin fakkaata? Waa hunduma keessattuu cimtee of eeggachuun dirqama keeti. Cimii of eeggannoo cimaa of jabeessi. Maaliif hojjettan yoo ati hin cimin, yoo ati namarraa hin eegin, yoo ati kiyyubarraa hin eegin, yoo ati hamarraa hin eegin kaamaa sitti dhuftu sun dalaguu isii waan ta'eef mana kee bitititti gootti. Ilma namaatirraa fagaadhaa. Hojiin kee gara karaa adda addaatu jira. Amma miidiyaan tolee jira. Alhamdulillah yeroo qabaatteetu namaan waliin agartu ijoollee yeroo ammaa jechuudha. Ijoollee yeroo ammaa namaan waliin argitu. Garuu immoo miidiyaa kanatti walitti fidee walitti sassaabee bakka abumaas dubbatee jira. Ramadaanni bee amma caffaruudha, amma dannasuudha, amma mataa wal gadi deebisu, amma mataa wal deebisu. As keessatti kajeeluun ammuma qullaa wal dhaabuu, ammuma wallahi dhugaa jedhe, ammuma wal abaaru, ammuma waa hedduu jedhu bakka dura rabbiin kabajaa turan jaalataa turan ammuma hin jiru. Salaatullee hin jiru. Bakka nigdiin isaanii ummata tiktookiin dalagoon isaa diigaa ummata tiktookii jechuudha. Wanni ni dalagu diigaadha. Uummanni tiktook dubartoonni tokko sa'aatii 24 tiktookidha. Mucaa viidiyoo itan argee kursi akka ijoolleen tiktook qabdu Abiy Ahmedin qabu jedhe mootummaan Itoophiyaa jechuudha. Dhuguma jedhe kursi makaneessaa fuudhame nuti kun akkatti lafa teenna kursi akka isaan qaban Abiy Ahmedin qabu jedhe dhugaa isaati. Kanaafuu jechuudha viidiyoo keenya laayik gochuun sabskiraayib gochuun jabeessaa viidiyoo keessumaa irratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti laayik gochuun sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Dhaamsa qabaattan asuma irratti hin xumura. Warroonnis muudannoo qabdan, warroonnis seenaa qabdan please nu barreessaa. Inboxiin keenya banaadha. Nagaatti. Assalaamu alaikum.